أكنا ملا مركو رجروت والمريهنة ولا قرّي هذا والجيرة كا حواسني كي نرجع تجرا واللون جيل ده أما رايات ورا بابو ورا يجو ورا رايا ورا هيبانو ورا يلو ورا جدمان نهار كابهاني كان تجراي جلا كان مارا جلا بولان نتيمو ودينا أبدا كمسة أنا تربى كبا أنا تربى سنرا نمو نما بكابو فتة أسيت نورك يرو بكرة تفنو وان تكو كبانين تفنو إيجان سن أجرّي وان سن تجيتنا أجرّي حواسك إني سنين كنا أجرّي ومن كينيا في إني ساكنا غرغار سن سيومر باجي سكنا غرغارا مو فدا جنة ومتى كينيا تي إرجع في النت يبهو تفني أنا يرو أما كنا أروميا بكفون درتي لولتي فتامي جرا Oromiyaan jeddu galeessa Oromiyaan lolli irra hin jirre waan sirbaatii fi waan iyyuu malee uummata daangaarra jiru irraanfachaa jiru. Nuti akka uummata wallootti achi kaanee kutaa walloo keessaa baanee shawaa sheennee shawaa keessaa baanee harargee lixaa harargee bahaa jirra. Namni hundi fakkeenya godhatee akkasin bira dhaabbatu akkasin gargaaru. Cinaaksan cabe jechuun wallagga cabe jechuudha. Baabbileen cabe jechuun arsiin cabe jechuudha. Booranni cabe jechuun walloon cabe jechuudha. Oromiyaa rabbi nuu kenne namni nurraa sharafee akka fudhanne gaheen Oromiyaadhaa warra cinaaksan qofaa, warra baabbilee qofaa, warra walloo qofaa, warra booranaa, warra arsii qofaa osoo hin taane kan Oromiyaa guutuuti. Kanaaf bakka geenyetti Oromoon simatte yeroo walloo karaa deemaa jirti jettee Oromoon simattetti booma kana himaa deemaa jirra. Dhimmi keenya dhimmi cinaaksan dhimma keenya dhimma wallaggaati dhimma shawaati dhimma jimmaati dhimma arsiiti dhimma wallooti. Kanaaf obboleeyyan keenya cinaaksanitti yeroo madaahanii yeroo lafeen isaanii caba isaaniitiin nuti hogganuu qabna madaa isaaniitiin nuti wahachuu qabna jennee uummata keenyallee karaa kana onnachiifaa turre. Ammas yeroo asii deebinu ijaansin agarree sabboonummaa cinaaksan jiru agarree rakkoo cinaaksan jiru agarree uummata fira ofii jaalatu uummata nu jaalatu agarree kallattiidhaan ergaa kan qabannee wallotti deebinee ani aanaan bakka bu'ee dhufen qabaa inni kun aanaa bakka bu'ee dhufe qabaa hundumaa ganda irratti nama walitti qabnee waan qabnuun simbira dhaabanne mootummaan biyya bush akka mootummaatti yoo mirga uummata cinaaksan uummata baabbilee uummata mi'eessoo uummata booranaa uummata arsii uummata raayituu yoo kabachiisuu dhabe nuti Oromoo walloo qofti gahaadha biyyaa. Dhugaa rabbii nuti kilaashii dhugaasuu malee dubbiin beeku. Amma dubbiin isheen nuti beeknu sun geessee jirti. Bara Oromoon biyyan bushine namni keenya rakkachaa ture nama biraatu nu bushaa ture. Bara Lammaa Magarsaa biyya bush bara Dr. Abiy Ahmed biyya bush haadhi keenya ilma ishii dhabdee boo'uu qabdu. Abbaan keenya ilma isaa dhabee boo'uu qabdu. Dubartiin keenya jaarsa ishii dhabdee boo'uu qabdu. Yoo mootummaan kun akka seeraatti humna qabaa mootummaan humna qabaa nama ummata kana lolchiisu seeratti dhiyeessee araara waaraa ummata Soomaaliyaa wajjin buusuu dhabe nuti walakkaa kanatti salaaletti dhumna karrayyuutti dhumna meeshaa keenya fe'annee namni tokko osoo hin dhaggadin makiinaa dhibbaa tarreessinee dhumnee ergaa kana bakka geenyetti dabarsaa deemna. Mootummaan biyya bush mootummaan alaabaa dhaabatee seeraan biyya bush mootummaan waraana qabu poolisii qabu mootummaan mana murtii qabu mana hidhaa qabu nama keenyarraa diina yoo buusuu dadhabe nuti qeerroon Oromoo gaachana biyyaatii diina walirraa buusu. Kana isinitti dhaamuu barbaannaa yaa Oromoo cinaaksan yaa Oromoo harargee bahaa isin sanyii gootaati bu'aa qabsaa'otaati bu'aa ilmoo qilxuu bu'aa jaarraa abbaa gadaa bu'aa Sheek Bakarii Sabaloo bu'aa Sheek Mahammad Rashaad Abdullee bu'aa ummata sanii waan teetaniif diinni isinitti tapha.
bu'aa gameeyyii sanii qabsaa'ota sanii waan ta'aniif diinni sanitti dhabu. Nuti ilmaan jaarraati, ilmaan waaqooti, ilmaan Sheekh Bakarii Sabalooti, ilmaan Sheekh Muhammad Rashaad Abdulleeti. Bakkee ilmaan jaarraa dhumaa jirtutti hirriibni nuyi raftu hin jiru. Namni ilmaan jaarraa abbaa gadaa ilmaan ilmoo qilxuu Harargee qofaasee yoo jiraatu nutis walloon ilmaan waaqoo guutuu ilmaan ilmoo qilxuu ilmaan jaarraa abbaa gadaati. Bakkatti nuuf fixuu qaba malee kuni Harargeedhaa kuni maalii jedhee diinni nuuf fixuu qabu. Kanaaf isin wajjin jirraa yeroo dukkanni ammaatte bariin dhihoo har'a qeerrootu biyya busha nama sabboonummaa Oromoo qabuttu ol bahaa jira. Namni har'a ol bahaa jiru namni kantiibaa magaalaa tokkoo ta'ee sabboonummaa irratti mul'ate ol fuudhamaa jira. Karaa federaalaa fuudhamaa jira. Namni keenya wal gargaara nama jajjabaa qabna namni keenyas nu jajjabaachaa jira. Wanni tokko isinitti hin dhaga'amin. Obboleeyyan keenya nu jalaa du'an Rabbiin kan jannataa haa godhu. Nama isaanii irratti dhuman. Haadha isaaniitiif jecha abbaa isaaniitiif jecha Oromiyaaf jecha dhuman. Rabbiin shahiida isaan haa argachiisu. Warra madaa'es Rabbiin nu haa fayyisu. Nuti amma booda raayyaanis dhufee jira. Walloo kamisees dhufee jira. Raayyoomnee jirra abbaan fedhe gargar nu baasu. Namni gargar nu baasu ofii qilee jira. Namni amma booda Iyyaasuun du'e yoo jedhanii hin haftan namni asitti kan mudaan. Amma booda namni gargar nu baasu hin jiru. Amma booda olaantummaan Hagoos hin jiru. Olaantummaan Takalaa Hayimaanoot hin jiru. Olaantummaan Abdallaa, olaantummaa Tolaa, olaantummaa badhaasaa jira. Gaachana wal godhannee gaafa nuyi boonyu isinis bu'aa gaafa isin boosan nuyi isin boonu. Yoo seeraan hiriira baanee mootummaa gaafachuu ta'e gaafa cinaaksan hiriira bahe walloottis hiriira baane. Gaafa cinaaksan gubate nuyi si wajjin.